Doobbaa keessatti qonnaan bulaan Oromoo tokko hidhattoota Somaaleen ajjeefame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina lixa Harargee aanaa Doobbaa Aradaa Misraa Cifraa jedhamutti hidhattoonni Somaalee daangaa ce'uun qonnaan bultoota Oromoo irratti dhukaasa bananiin qonnaan bulaan tokko ajjeefame. Qonnaan bulaan kun obbo Ibraahim Muusaa Wadaay kan jedhamu gaafa eebla 7/2026 hawaasa Oromoo nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irra jiraatu irratti dhukaasa banameen lubbuun isaa galaafatamuu jiraattonni araddichaa araata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. fi diraamaa Piipin qindeessan hidhattoonni Somaalee bitootessa 28/2026 irraa eegalee hanga gabaasni kun qindaa'etti dhukaasa walirraa hin cinne godinaalee Harargee lamaan lafa gara daangaa irra jiran irratti banuun namoota hedduu qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuu jiraattonni ONM dubbise itti dabaluun ifoomsaniiru. Hidhattoonni kunniin horsiisee bulaa fakkaatanii meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuun hawaasa Oromoo irratti dhukaasaa kan jiran yoo ta'u hanga ammaatti murni gabroonfataan empaayeratti birmannaa tokkollee hawaasa Oromoof hin goone jedhu. Aanaaleen daangaa irra jiran ammallee xiyyeeffannoo guddaa barbaadu kan jedhan jiraattonni biltsiginnaan sabaa fi sablammoota gidduutti shira xaxuun bu'aa siyaasaa argachuuf kan isaan faccisiisaa jiru ta'uu fi wabii qe'ee isaan irra jiraachuuf qaban dhabuun caalatti isaan yaaddesseera. Ganna 2025 darbe biltsiginnaan Somaalee Ahmed Faaraa fi Ahmed Shideen ajajamee pirezidaantii naannichaa Mustafee Muhammadiin caffee naannichaatti dhiyaate magaalota aanaalee fi godinaalee haaraa caasisuuf lafti Oromoo daangaa Baalee Harargee fi Booranaa gurguramuun ni beekama. Aanaa Gachiitti buufanni fayyaa tajaajila sirnaa kennuu dhabuun jiraattotatti mufii kaase. Guutuu gabaasichaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Buunoo Beddellee aanaa Gachii keessatti buufanni fayyaa tajaajila qulqullina qabuu fi yeroo isaa eege kennuu dhabuun jiraattota biratti mufii guddaa uumuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni dhukkubsatanii gara buufata fayyaa deeman qoricha barbaachisaa ta'e argachuu dhabuun gara mana qorichaa dhuunfaa akka deeman dirqisiifamaa kan jiran yoo ta'u kun ammoo namoota harka qalleeyyii ta'aniif baasii dabalataa ta'ee jira. Akka jiraattonni aanichaa ONM dubbisee himanitti qorichi buufata fayyaa aanicha keessa kan hin jirre ta'uun dhukkubaan lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuu ifoomsanii. Yeroo baay'ee buufaticha keessatti hojjettoonni fayyaa tajaajila ariifachiisaa kennan dhabamuun dhukkubsattoonni sa'aatii dheeraa akka eegan kan himan jiraattonni meeshaaleen qorannoo laaboraatooriif tajaajilan hojiidhaan ala ta'uun tajaajila dhukkuba adda baasuu irratti gufuu uumee jira. Buufanni fayyaa aanicha tajaajila gahaa kennuu dhabuun haadholiin tajaajila amansiisaa barbaacha gara magaalota fagoo akka deemanii fi mana keessatti akka da'an isaan dirqisiisa. Kun ammoo du'a haadholii fi daa'immanii daran dabaluu danda'a jedhamee akka sodaatamuu fi gargaarsi sadarkaa addunyaa nyaatti dhimma kana ilaalchisee godhamu faayidaa lolaa irra oolaa jiraachuu ONM odeeffatee jira. Haala kana keessatti hawaasni tajaajila fayyaa mootummaa irratti amantaa dhabeen gara yaalaa aadaa yookaan yaala amansiisaa hin taanetti akka deebi'an dhiibbaa uumuun dhukkuboonni daddabartoo ta'an akka babal'atan carraa uumas jechuun dabalaniiru. Ba'aa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni bilxiginnaa barsiisota irraa qarshii guddaa nyaachuun iddoo adda addaa irraa jijjiiranii hojii irraa ari'uun barame. Dabalatasaaf Jaalfaajjii Bilisummaa. Godina Ba'aa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti waajjirri barnootaa magaalichaa fi kaabinoonni bilxiginnaa waliin ta'uun barsiisota kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa qarshii 100,000 ol kaffalchiisuun jijjiirraa raawwatan hojiirraa ari'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barsiisonni baay'inaan 100 ol ta'an magaalaa Naqamtee keessaa barsiisaa kan turan yeroo ammaa kana immoo jijjiirraa keessantu sirrii miti jechuun hojiirraa ari'anii rakkoo hojii dhabdummaaf saaxiluun himameera. Akka barsiisonni ONM dubbise jedhanitti sababa ergamtoonni bilxiginnaa hojiirraa nu ari'aniif bakka deemnuu fi hojii kan biraa hojjennu hin qabnu. Hojii keenya irraa erga ari'amnee maallaqa keenyas hojii keenya dhabneeyyummaa ulfaataaf saaxilamnee jirra jechuun komii qaban ibsataniiru. Waajjiraalee bilxiginnaa gubbaa irraa kaasee hanga gadiitti malaammaltummaan uummata gidirsuun kan beekamu yoo ta'u kaabinoonnii fi hooggantoonni waajjira barnootaa godina kanaas fedhii dhuunfaa isaaniif jecha maqaa jijjiirraa bakka hojii isiniif laanna jedhuun matta'aa qarshii hanga kana barsiisota irraa saamuun beekameera. Sababa kanaan walqabatees barsiisonni kunneen rakkoo dinagdee fi hawaasummaa hamaaf saaxilamanii dararaa ulfaataa keessa akka jiran bira ga'ameera. Aanaa Baakoo Tibbee keessatti lukkeeleen bilxiginnaa dirqamaan dabtara qusannaa baankii siinqee baafachuu qabdu jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalmurtii Haqaa.
Murni gama maraan duula duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeessaa jiran akka waan uummata Oromoo yaadaniitti olola habarsan jaleewwan biltsiginnaa maqaalee garaa garaa sabichatti maxxansuun saamicha qabeenyaa fi dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa adda addaa irraan ga'aa jiraniin dinagdee uummatichaa quucarsaa jiraachuun kan beekamudha. Haa ta'u malee tibba kana immoo ergamtoonni maafiyaa impaaratti rakkoo qaaleensa jireenyaa fi saamicha qabeenyaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraniin uummata jireenya harkaa gara afaanii jiraatuun maallaqa keessan baankii siinqee kaawwachuu qabdu jechuun doorsisaa kan jiran yoo ta'u haaluma kanaan itti fufuun gaafa eebila 7/2026 godina lixa shaggaraanaa Baakkoo Tibbee gandoota baadiyaa cufa keessatti hidhattoonni sirnichaa manneen jiraattotaa irra deemuun namni kamiyyuu atattamaan dabtara herrega baankii siinqee dirqamaan baafachuu qabdu jechuun hiraarsaa turuu maddeen himaniiru. Akka maddeen himanitti sababa uummanni dabtara herrega baankii kana baafachuun barbaachiseef wanti beekamaan jiraachuu baatus tooftaa haaraa murni garboonfataa biltsiginnaa ittiin uummata saamuuf qabatee socho'aa jiru ta'uu mala jechuun yeroo ammaa kana namoota akka jedhametti baankichatti gargaaramuu didan adamsinee qabnee adda waraanaatti ergina jechuun hidhattoonni sirnichaa uummata doorsisaa jiraachuus itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONN dubbise tokko akka jedhanitti gandoota baadiyaa aanichi qabu 12 keessatti dararaan maqaa dabtara herrega baankii siinqee baafachuu qabdu jedhuun qonnaan bultoota irratti geggeeffamaa jiru hammaachaa jiraachuu himuun gama tokkoon dinagdeen uummatichaa mancaasaa gama tokkoon ammoo akka waan uummatichaaf yaadanitti fakkeessuun diraamaa ergamtoonni sirnichaa hojjechaa jiran waan baay'ee nama qaanessuudha jechuun dubbata. Tiraamp Ameerikaa fi Iraan gara mariitti waan deemaniif daandiin galaanaa Hormuz yeroo dhiyootti akka banamu dubbatan. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Teeraan daandii bishaanii bu'a qabeessa ta'e cufuun dhiyeessii anniisaa addunyaa jeequun itti fufee waan jiruuf gargaarsa Iraan argachuunis sana malee yeroo dhiyootti akka banamu dubbataniiru. Marii nagaa qondaaltota Ameerikaa fi Iraan Paakistaan gidduutti taasifamu dura jimaata kaleessaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Tiraamp Ameerikaan galoo galaanaa akka bantuu fi biyyoonni biroo gargaaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis ani akkasan jedha sana yeroo dhiyootti banaa ni qabaannaa jedheera. Waashingiten bakka murteessaa galaana cufamuu kana akkamitti akka bantu bal'inaan kan hin ibsine Tiraamp Iraan sirna buufata kaffaltii qabatamaan daandii kana keessatti fe'u ishees akka hin fudhanne dubbataniiru. Teeraan waraana kana xumuruuf US waliin waliigalteen yoo irra ga'amellee kaffaltii dooniiwwan nagaadhaan darbuuf akka yaadde ibsiteetti. Yoo akkas gochaa jiran ta'e nuti akkas ta'uuf hin ayyamnuu jechuun Tiraamp humna Air Force One kan Meeriilaand keessatti argamutti osoo hin yaabbatin dura gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Tiraamp Iraan meeshaa niwukilaaraa akka hin qabne mirkaneessuun waliigaltee kamiyyuu keessatti aantummaa kan qabu yoo ta'u dhiphinni kun ofumaan ni banamaa jedhan. Meeshaaleen niwukilaaraa hin jiru sun dhibbentaa 99 jedhan Tiraamp. Itti dabaluudhaanis cufaan sun ni banamaa jedheera. Yoo akkasumaan deemne yoo kana hin taane maallaqa hin argatan. Kibxata darbe Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhukaasa dhaabuun torban lamaaf akka labsamus dooniiwwan qarqara galaanaa kana keessa dhaabbachuun isaanii tilmaamaan yaa'insa boba'aa fi gaazii uumamaa addunyaa keessaa harka 5 keessaa tokko jeequu Aljaziiraan gabaaseera. Waboon wabii saba Oromoo aanaa Saasiggaa keessatti diina haleeluun injifannoo galmeessuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii lixaa guyyaa har'aa eebila 11/2026 godina Baa Wallaggaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa ganda Bultijigii jedhamuun waamamtu keessatti maqaa sakattaa waboon sochii lafoo diinni kallattii 3 waliin goote ofirraa qolachuun injifannoo cululuqaan goolabee jira. Loltuun bilisummaa lola rifachiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen hedduu ajjeesuun ajajaa 51 dabalatee 8 jiraatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin dishqaa tokko, qawwee kaamaa 24 bireena tokko jorooroo hedduu hiikkachuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii jajjabeen ergamtoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhatu aga bilisummaatti jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.